السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرت نقافة يا أخي سني حمزة في عاشي أنون نسران من أول رمزة وان برامتي موجتو عرب سجر والعرب ستكون نكو فالجيسي عرب سجر كان فيسبوك أتي والعرب ستكون كل فان أجيسي جتو حمزة في عاشتي بونية في أستاذ بونية كومنتي وان جراسة نقرتني فيديو كان جد الأنس لي كان أقرتن جتو كومنتي وان سنة كل فان دوتاني كل فان جتو بونيجي ناورابا بيجوتا بران ناغا بونيجي ماما بيان كون يو إني أكتاجو شروبيس جارتي أليسي قلوبات حمزان كون أكا حمزة شجابر دينغدا جري خواتك وتدفج عجيساني تان تربي بخجان سمالي تغرقيا يو غربان كون أكا تاجو شروبي جارتي أليسي قلوبات مال جتنانجي yoo gurbaan kun akka taajuu shurubbee jaartii qaleessi qaluu baate Mr. Hamzaan kun maal jeenaan jaa Oromoo maamma bayaan intala shawaa teessan fudhaa galfadhaa nurraa kabajaan nuti xaaxaan dantee gurbaan kun kijibaan gurbaan kun baalagee gurbaan kun takkaa miidiyaa kanarratti waan maqaa nama balleessu waan hawaasni itti qaanfatu waan ifi itti qaanfatu waan nuti warri biyyaatti qaanfannu malee takkaa dalageen beeku gurbaan kun. Kooppilinki godhe bulguu teessan hin eegini isinii warra akka isaatiin isaa wallee nuyi. Kooppilinki godhe taaptaap godhe harkaan gurbaan kun mee isin uummanummaan gurbaan kun waan sirrii dalagu jiraatanii jirtanii aboo rabbii isin uume sodaadha. Namitti ilma isiitiin deemii rafe jettuun takka ta ilma isiitiin deemii rafe jettee raawwattee uummataan immoo taaptaap godhaa kooppilinki godhaa ka'aa jette akka namni san na yaade. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anumma jabiin teessan duraanuu oduu jaalattii miire. Akkuma carraa suuraa kiyyaaf ka abbaa jaboo tokko soqa bareedaa jedhee feesbuuk abbaa jaboo seenuuf gadi seeni sa'aatii irra baateen yoo gadi seenu kabooniyyeen Hamzaa arrabsiisu tokko natti dhufe akkana jettee bare qofa achirraan ka Aashitti biradha achirraan ka Hamzaa Hajii biradha achirraan immoo ka Ustaaz Muhammad Bayaan biradha jechuu jara afran akka wal arrabsaa jiru jechuu booniyyeen akkana jetteen Hamzaadhaan ani duraayyuu dhiira faaraa sagatee hin jaaladhu waa'ee nama dhuunfaa haasa'uu malee hojii hin qabdu bu'aan maayyimii tokko kana ani kan siin jedhu mucaa Aashittii kee Su'uud Arabiyaa irraa ulfooftee galte maatii ishee biratti deesse san abbaan mucaa argame moo siin waamamaa jira hin argamne Hamza baay'ee waamamaa jira isa qofaa miti yeroo darbe mucaa keenya tokkoof ijaazaa buufnee turre tirraafii keenya nyaachaa jirta jechumaaf hayyeeba tokko warra shawaatirraa hafte jechuu Aashittiin hayyeeba tokko kanumaaf faaraa siin jedhe yeroo yuutuubii kee shakkalattee firii taate koottu mana kootti qubee afaan Oromoo si barsiisa maayyimii taatee hin nafin yemalaa xaaliji amma koomentii bira dheedhaa kootta asliin akkana jedhee barreesseef koomentii lubbuu osoo bakka Sa'uudii jette san Dubaay jette ima fudhanna turre Aashitti abbillee Sa'uud Arabiyaa hin turre ati jaartii nama guddaati sobaan maqaa namaa balleessin jedheen inni biraa immoo soddaan akka isaan sitti hin dubbanne anas irraa hidhataa dhiisi baqqaa jedheen asliin jechuu kazaan ammallee Nasraan maal jettee siniif fakkaate intalu yoo ati Harargee galte ani biyya Jarman Itoophiyaa gala amma obboleessa koo eegalte jetteen Ustaaz Muhammad Bayaan immoo kana jedhe niitii deeggaraa jira jechuu bara dhukkee irraa kaasi nama sitti afaan banu baalagee tana jedheen haadha nyaattu Ustaaz jedhe ammoo Aashitti illee dhufte koomentii barreeffatte imimmaan Ustaaz Muhammad Bayaan gaafa halkan rabbii mana keenyatti bu'u akka kun hundi dhufu beeke ture rabbiin isin hundaa haa aafi'u malee maal jennaa jetteen Aashitti illee jaarsarra gortee dhayxe amma dhufidde immoo Aashitti illee poostii jaarsasii tokko jaarsa booniyyee poostii bitte Aashitti illee footoo tana wallaa akka viidiyoo waraabuna taasise wallaahi alazim lakkin jiru Ustaaz Muhammad Bayaan subhanallah yaate dhiirallee daa bareechisti fiiltariin tun subhanallah subhanallah eega nama qabrii cabsee bahee amma Aashitti maal jetteen qoyaan dubbanna ibsa ejjennoo
ani abbaa manaa kootiin jalqaba irraa dubbii nama kana keessa hin seenin jedheeni ture. Ustaaz Mahammad Bayaan guyyaa keessatti yoo xiqqaate yeroo 100 ol Hamzaa irratti bilbilee boohee waan keessa jiru hundaa himataa oola. Lakki nama kana bilook of irraa godhii rakkoo sammuu qabaa yeroo ani jedhuun lakki abboo akkana hin jedhin ati nama boru ilmoo argatu jedhee na dhagayuu dide. Ustaaz isaa gorsaa oola. Osoo viidiyoon ishiyyuu hin bahin dura viidiyoon ustaazaa 5 Hamzaa bira gahe. Wal sattaruun gaariidha. Maal goota hamilee isaa cabsitaa viidiyoo isaa kana balleessi jedheeni gorsaa ture. Haga humna kootii. Amma boodas waan wal lolaniif jecha akka eebii namaa ol baasu ani gara kootiin hin hayyamu. Namni kuni yoo waan tokko ta'e ani keessa hin jiru. Namni kaayiroo jiru haga fedhe ajandaa dheessuyyuu ajandaan isa hin hanqatu. Kanaafuu galchuu jettechuu ashitti illeen mootii Ustaaz Mahammad Bayaan maal jedhee ashitti dhabdee deebisee ani maal hojiin isaa irraatiin kana malee Ustaaz Mahammad Bayaan akkas deebisee atis afuufuu eegalte gaa edaa yoo namni nama bira deemuuf jimaa fudhate deeme kanumaa afuuftaa ati garuu waasiin hin jedhu malaaxaa kee qofan dhukkee irraa kaasa dhiisi kanaa makoree walitti mudii dubbiin jajjabaatti asli nama maal jedhu amma lolli ho'ee jira jabaadhaa walitti mudda rabbitu hojii bareedaa isinii fide kolfa warri koobinti hamammoo Hamzaan dhufe immoo kun Hamzaa bira geenne. Ani nama ati akkatti itti boohaa turte rabbii jedhi jettee sagalee teessan guutuu qabee siif dhufa yuutuubii irraan xiqqoo booda na eegi. Okay. Baalageen ummata keenya irraa gadi bu'uu qabdi. Ani adaba ati baruu qabdu si barsiisa. Baalagee saqacaana hin jiru aduu kiyyaa arra booda ummata keenya hin sobdu osoon ani jiru. Amma meetu maal jetti asubee rabbi salaamu alaikum akkatti boole sheeticha maamee koo jedhaan kunillee maamee koo jedhaan okay qaali salaamu alaikum maamee kiyya ishii akkana wal gootanii wal oofaa jedhe kun buko wahii malaaxaa akka hin qabne mala gootare Ustaaz Mahammad Bayaan buko wahii malaaxaa akka hin qabne mala gootare saaqooy ani osoo maal godhuutiin kana mana boohichaa bilbila irraa kaase qabrii jimaa astaghfirullah waan intala baalee fi dumaashii warra Harargee ta'uun na goote rabbitu arge. Xiqqaa guddaan beekaaf wallaalaan akka ani jecha badaa namaan jedhu hin dandeenye waan argeef waanuma ani keessa hin jirretti maqaa koo kaasa. Ummanni ammoo xiqquma yoo ani waa jedhu bakka kanatti si arguu hin feenu jedhee lubbuu natti fida. Akka sabaatti cunqursaa guddaa narratti gaggeessaa jirtan yoo namni si kabales ati numa calli jedhee beektuu ta'i osoo naan jettan gabrummaa narratti feetan rabbi isiniif haa dhiisu ani isinitti aaree jira. Obsi. Waraanni keessa harka kennachaa jira jechuudha jedha asliin. Ani wallaahi dhaasuu na kofalchiisanii dhugumatti waan na kofalchiisu akkasanii fi na godhaa beektanii waan na kofalchiisu tokko doosee lakkan qulfitanii dasna jedha. Kan dhukkee walirraa kaasan kana jechuudha yoo akkanumaa jabatii feesbuuka keessa gadi seenu jechuudha. Maal isin jechuu barbaada beektanii namni
namni bultii lamaan jidduu seenee booddeen isaa kanuma lafarratti tahee miidiyaa irratti tahee jechuudha. Abbuma feetan fidaa namni jireenya ilma namaa keessattuu jireenya bultii lama jidduu seene jechuudha. Nuti amma warra miidiyaa irraa haasofnu kun adda walaa hiikanii maal haatan yoo ta'an amala jaraati irra kolfinee barbaannu viidiyoo jaraa gallakkisne maal jenna irraa yaada kennannasaa. Garuu Nasraa fi Hamzaa Haajii bismillah akka jarri addaan akkana citanii bar baay'ee dalaganii bar. Nasraan qanima tokkoffaa san karoorfatte jechuudha. Qanima tokkoffaa qaamni booniyyee bahee jedhan sana qanima sana inni su jette bakka hin seentu siin arge keessa jette. Dammoo Nasraa mala siirraa waan jaaladhu nama kutaasii yoo tuqamu yoo taasifdanii jiraatan sabboonummaa qabdu wallaahi das na jaa namni akkasii. Namni badaa fedhe haa ta'u kan yeroo kaan hin jaalannellee haa ta'u gaafa namni tuqu nama kutaasiisan dhayxeen nama sanirra gorti amala akkasii qabdu waan ta'eef. Bakka nuti fuulu tana tadaabbanu si miidiyaa irra jiru nama jechaa turte jechuudha. Inta zabeeni sanuma dhugaa godhattee viidiyoo irraa jedhee ture yoo agartan ta'e. Innaa Hamzaa Haajii hoo subhaana kalqillaa miidiyaa tana isee gaafa liivii seene sanoo kottu walii kodansaa Muhammad Bayaanii fi bar arganee minaa gabbaawu. Inni dagatee gaafa ashittii sana jechuun gaafa ashittiin makkana ashittiin heerumtee baatee namicha gandaa yoo hojjetanii kan isin namni nama hojjetoo qo'uun hin jira nama jaalatanii dhiisanii kabiraa heerumuun hin jira heerumanii bahanii kabiraa heerumuun hin jira baasni hin baane garuu akka inni isiin fuuneef ijoollee sikkoomandoo irraa eegaleetu hanga kutaa biraatitti waan baay'ee Hamzaan jedhamaa ture jechuudha. Garuu yoo san morkatee jecha nama san hunda dhiisee hin dhiisu fuudhu malee jedhee wal fuudhanii gaafa kaan yeroo wal bira dhufanii nagaan jiran jiraataa jiran. Akkamiin san dagatee har'a nama harka qottoo kaahee diigi mana kee jedhaan jechuudha. Ni galte namni bultii lamaan jidduu seenee ho'ise booddeen isaanuma salphata. Lafarrattillee miidiyaa irrattillee namni lameen tokko wal lolaa gaafa jiru jechuudha. Jarri sun addaan bayaa gaafa jiran ati yoo dandeette erga isaan dhalaa gufii xumuratanii booda nasihaadhaamii fi amma boodallee yeroo qabdanii walitti deebi'uu dandeettanii addaan bahan jechuun du'an jechuu miti minaamin jedhaati keerimi dubbadhaa tamaam hin gammadina ammallee gaafa isaan addaan bahu wal bira dhufanii jaarsummaa siyaamanii ati isaan bira jirtu ta'e nama saniin dafi hiiki bakka sadiin hiiki bakka hin jajjabeessin akkanatti hanga fedhe namni sun warra gumaa walirraa qabullee haa taatu jaarsaaf jaartiin sun. Minam nagar boodarra jarri isin dacha'uun isin naftu waan taate olittillee dacha'uu baattu boodarra nama gaafsan addaan hiikkaa isa irra gahee guddaa taphateen diina taate jechuudha. Fakkeenyaaf mana tokko jechuudha mana wayii bareedaa ijaartee xumurattee itti galuuf sihii jedhu mootummaan dhufee mana kana diigi jedhee eegsiirra kaaya. Yoo ji'a keessa mana kana diidii asiin kaasne 500 qaxxaamtaa karaan asiin bahee jedhee mootummaan eegsiirra kaaya. Abbaan manichaa akkanumatti usuma dhaabbatu guyyaan dhumatti jala. Maaliif mana san diiguun garaa nyaate ni galte dhiisuufillee qixaatii eeggata kana rakkatee dhuma abbaan dhaabatu namni lama siif asiin dhufee dhiis bakka nu si gargaaraa diigaa boori birrii 500 illee dhabdee mana kanallee dhabuurra jedhee gasoon mana san itti gaafa ejjetu yaaddanii mana bichisan inni sodaatee inni diigu garaa nyaatee dhaabbatu sanitti dhaqee gaafa ejjetu qofaraatti eegalu manni sun yookaan achi booda rabbiin mana sana yookaan guyyaa dabarsuufi danda'a nama sana yookaan guyyaa dabarsuufi danda'a. Mootummaa yookaan waan sana hin jiraami dhiifama godhuu danda'a. Waan wahii yookaan amata dabaluu danda'a. Gaafas eenyu badaadharee osoo abbaan manichaa akkasii duwida qabatee dhaabatu si qarqaara jedheeni gaarii isaa yaadee namicha gasoodhaan dursee mana isaatti ijjete santu badaa tahaa jechuudha. Silazii waan nama bultilleen akkuma kana. Bultilleen hanga jarri wal xumurtee feetu jarri wal saqqaltetti ka saqqalame sun akka hin duuneef gadi buusi malee. Dafii itti saqqalee dafii hiikii dafii akkas godhi minam hanga bahu waa'ee bultii ilma namaa san keessattuu bakka jaalalaa abbaaf abbaan jaalate beeka haga walii qabu haga walii dhiisu haga walii godhu akka wal miidhu hanga waliif godhu jara beeka akkasitti Hamzaa fi Ashittee onnillee salphatan Hamzaa fi Nasraan salphatanii haa ta'u jarriin balleessite qarimi sanuu jedheen jira wallaahi innoo isti barakka badaa jarri maal foo'isan maa waa isaan bichaadha nu hunda gubaa jira jechuun miidiyaa kanarratti bara nu hunda nu qabu jira wanti sana nama bistaan qabdu iblaan immoo wallaahi al'aazamni odoo seeraan nu dhiyeessanii maal jettan ammasin Ustaaz Muhammad Bayaan kan odoo seeraan nu dhiyeessanii nurraa hidhanii takka haa gorfamee yookaan waa baratee gadhiifamu laannu miidiyaa Oromoo akkanatti qoxaaxaree barsiistichi amma simboo biraanuu daa'imatti kichuu bareeda sana kan gudeedee fannisee ajjeese
gumaan isii kaffalamuu miti catti sana warra san gumaan kaffalamuu miti imimmaan ijarraan qorre kammaan akka san godhe qeema san keessa akkas godhe seeratti hin dhiyaanne yooni maanyam maal jedhe beetani yallaa jedhe cuuwaa iyyaa kaasin laallaa jedhe mee ilmoo teessanii iyyaa ilmoo teessanii irraa gudeedamtee jirti ijoolleen Oromoo iyyaa kaasin laallaa jedhe akka gisee kaan iyyita sanitti iyyaa kaasin laallaa jedhe achuma guyyuma san jalqabe sheetichi kun ajandaa kana maasalaama namni waa'ee sanii iyyan jiru abbaa faadha intarvii godhee viidiyoo fidee poosti godhee mubaarakilleen achuma tsat namni tokko sagalee daa'imsanii ta'e hin jiru bakka tsat Oromoon kana taane kun akkana salphannee ajandaan kenna mul'ii gaditti hafe ammas yookaan torbee kana booda yookaan ajandaa biraattu gadi baha mul'ii biraattu gadi baha saniin booda ramadaanni kennallee akkasi bilaasha qirxi silkii keessa matarraa gadi cufa nuti warri miidiyaa rawaa jejjennu kun cufuu hin dandeenya nama cufuu hin danda'u silkii kiyya hin cufu isin garuu warri miidiyaa kanarraa faayidaa takka argachaa hin jirre warri yuutuub maa qabaattaniitu ajandaa jiraa waraabdanii yuutuub guddifachaa hin jirre warri immoo tiktook isaa irratti hojjetaa hin jirre warri miidiyaa kanarraa waa galii wayii hin qabne wallaahi osoo ji'a ramadaanaa kana silkii ofirraa cuftanii ziggitta osoo ofirraa gootanii ibaadaa keessan irra jabaattanii akkas jedhee yaadan maaliif waggaa kana guutuu mataan keenya kun bocolaa bahee ammallee ramadaana takkiitinallee Oromoon ajandaa biraa afirii bareen gaddamaa lirra turan ramadaana kaleessa ajandaa mul'ii gadii kana ture ramadaana guutuu waa'ee haadha faatee waa'ee ashittii waa'ee jinnii ammallee kabarallee isin dhufuudha ani qurxii namni ani guyyaa sadii viidiyoo gadi lakkisne yuutuubii keera waan tokko hin hojjennu miti yuutuubii kiyya akkanatti taa'ee jechuu gadi garagalee xiyyiisa du'ee jechuus ni galte inna kana kaasu immoo waan hin ulfaatti ani kaayyoo ittiin qabu yuutuubii ittiin dalaguu barbaadu miidiyaa kee dhiisuu hin danda'u viidiyoo jechuu ammoo namni dhimma doolaaraa se'uu danda'a no sharxii maqama seeruu maqama miidiyaa ammaan kunu tiktook laala fakkeenya hojii tokko hin beeksifadha gaafa jettu viidiyoon kan kennaa bira dhaqqabu laannoo maaliif ati guyyaa guyyaan viidiyoo irratti yoo gadi hin dhiisin tiktookni hin kenni du'a nu fakkeenyaaf akkasitti dalagachaa jirra ati kammaa suura manamaa bichaa kana baabbartee ballac cidhuma namaa bichaa kana baabbartee elil jechaa sun obboleettiitii asiin garee barnootaa keessa jirta asiin tiktook keessa jirta asiin yuutuub keessa jirta maaf dararta yuutuub tiktook minaamin ofirraa dhiisi garee hankee barnootaa keessa taa'e wallaahi yookaan hundaatti dhiisi hojii hankee badaa biratti quraana hankee qare bakka akkas wayya anamma dhugaadha wallaahi taa'imii qabaadhee kan hundallee waliin olii gad oofu hin jiru viidiyoo meeqanna bira jagad dhiisuu ka barbaadu viidiyoo hojii gin aleeden viidiyoo hojii gaafa gallakkistu yoo viidiyoon kankee dura yuutuubiin kankee sirrii hin jiraanne hin deemu siif akkasi rakkanne bara walumaa galatti jarri lameen amma muudii nu qabachuu barbaadde piraankii gochuu barbaadde sun jechuu Mahamad Bayaanii fi Booniyyeen jammar qaamni Mahamad Bayaan addunyaa biraa bira jira dubartii biraa bira qaamni Booniyyee addunyaa biraa bira jira dhiira biraa bira jarri lamaan immoo akkuma walitti dacha'anii muudii nu qabatanii FB dhaan girgirrii TikTok dhaan girgirrii oofanii jechuu muudii akka maasaa nutti qabatanii shiimoo kana jechuu nu isaan duraatti barree jira ani viidiyoon ustaaz Mahamad Bayaan akka jiru Booniyyeen si jammar lafumarrattu akka bakkuma jiru sanittuyyuu akka ka arabaa qabdu akka dhibbaan 100% namicha kanatti illee galuu innillee jaalachuu innillee ragaa gahaa jirkaa qabu yoo barbaade bilbilee akka ibsaa sanitti isin dhageessisuu danda'a jechuudha yallam muudii isaan nu qabatan hin jiru waliin fedhan garuu maal ta'anii kan namni kun walii oofee qarqaarsa jedhee waan akkasii godhu yoo akka nama bakka ajandaa jijjiiruu barbaadaniitti haasa'a malee jarri walii kun walii godha sanii shakkii maleedha amma illee Hamzaa Haajii maal jedhesi ani keessa hin jiru ani keessa hin jiru yoo Booniyyeen galtee ajjeesee waa wajjin dubbanne san akka gadi hin baasne jedhee viidiyoon barreeffame bira gallakkise qoyaan ka jedhu Hamzaa Haajii kun akka taajuu shurrubbee san akka goonee jedhe akka asheeticha wajjin waan akkanaa mari'atanii miskiina wallaa abboon talumteen irraa nu godhu soddaan nu galchu bakka ammaa ta'e ganama waa hedduu asirratti illee nama wajjin mari'atu taate talumteen irraa namni wal loluu hin jirti gaafa wal lolte arsiin akka fakkaan jaarsummaa sii teettee ilaaf ilaameedhaan walii isin araarsiti yookaan addaanuu isin hiiti gaafa wal loltan akka bicattiin nurraan qallee Hamzaa hojiin kenkenan arakkaane ana hojiin kenkenatti tolin dhoo italle fillee yoo haasootu waxaxaxaxat tasgabbiidha suuta miira keechaa bayyaa Hamzaa bis nagaya bakka
أما رمضان أنا ميك اللي فما قافدنا إيه إنه واقول اللي فما قافدناش سيتجمر إنه واقول وأسام ميديا رحاسين رحاسي حميمي ميديا رحاسي أما كيسان نما دون نما واي تيك توك في يوتيوب با كيسان دفن حاسو متانا قبا ننجن قدا نغيفد كنافو أنا لما رمضان تكل كل ربي كينا حقول كل ليسو nama dua balleessa hin qabu nama duwwaan nama dhu haasuun qabu eriyaa wajjin haasee nama dhu qabu haasuun biiziidha ani biiziidha bakka taamsi wajjin haaseetun immoo hamii miti waan nama dhiifama gaafadhu qabu choo ramadaana fa'ana inshaallah rabbiin ittiin nu hagahu qalbii qulqulluudha ramadaana kenna haasimannu warri immoo wallahi laazim isiniin biizinasiin dalagamu kunniin subhaanallahi dhiisaa silkii kan takka رمضان هنا سينا سومت على الأقل جت وقع كسيرو تكمل تمام كيسين اللي فياها أرجسو تمام إيه نموت أوفين بيوقتنا ما نمو قرصان تبع اللي تيجي ولا اللي تيسن تنمو الأثار تتكرر أنا ما يوي تتكرر